السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودبي أننا ما جابسم قبض إيده في عندك إنسانيو وان إراد بتشوف نما تلفاتو دا بقنا قاعد نفتن عندك إنسانو لايك كشودان مي عندك إنسانو يوري يوتيوبي كان هردفتن واتك كسنغافة دتوم فيديو كانت تنسينين فيديو ننقد ديسو يوتيوبي كيسان الرتي روسينتن الدينو تكشين جتو dhufee isiniif seena moo hin seenu waan hin sirreessu wayitu jira yoo viidiyoon an gadhiisu isin bira qaqqabaa jiraate hinnu qaqqabaa jira jedha yoo ofii keessanii sarchi gootanii jennaan isiniif dhufate sarchi goonaan nuuf dhufedhaati koomentii jalatti naa barreessaa achumaan laayik godhaati akka nama baay'ee bira ga'u yuutuubiin kun nama baay'ee bira qaqqabaan jiru kan duraanii viidiyoo tokko gadhiisee daqiiqaa keessa nama 60 bira ga'a sa'aatii tokko keessa nama baay'eedhaan daawwatama viidiyoon an gadhiisu garuu yuutuubiin kun rakkoon isaa isin bira moo ana bira ta'uu isaa sirreessuudhaaf viidiyoon kun laayik gochuudhaan nu bira qaqqabaa jira warri notifiikeeshinii godhatin sabiskiraayibii qofa gootanii dhiiftan mallattoo alaarmii sana isii akkanaa gadi deebitee jirtu sana tuqaa isiniin jedha har'a oduun nuti qabannee dhufne wanti dhagahamaa jiru waan gaarii miti jechuudha waan haala nama gaddisiisaadhaani eda galgala wanti kun haasa'amuu jalqabuun ana hamma yoonaatti sobaa dhugaadhaa adda baafadhe waan hin beekneefan callisee garuu wanti haasa'amaa jiru dhibbaan dhibbatti ibsa ejjennoo eda kennameenis wal qabate ibsa ejjennoo eda mootummaan naannoo Tigraay Dabratsiyoon kenne wal qabate wanti haasa'amaa jiru amma taayee danda'atis baqachuudhaaf ka'a jedhamee odeeffannoon haasa'amaa jira Abiyyi Ahmad garuu harka jajjabeetti waan galaafatame natti fakkaata akkan dhagahetti hamma yoonaa wanti kun gadi hin baane hanga 4 kiiloo qotootanii waa hunda jedhametti hin haasa'inaa jedhamee waan haasa'amaaruuf warri hin dhoksamaara garuu an wanta kana hayyoota keenyaaf jechan dubbadha jechuudha hayyoota keenya mana hidhaa jiran akkam ta'an yoo wanti kun dhugaadhaan ta'eera ta'e erga Abiyyi Ahmad du'eera ta'e yoo Abiyyi Ahmad akkuma harka jajjabee finfinnee to'ataniin Abiyyi galaafatameera jedhamaa jira akkan an haasa'amaa jirutti garuu an hamma yoonaatti dhugaadha wanti ragaa qabatamaa argan jiru yoo ta'eera ta'e ummata keenyaaf beeksisaatii qeerroonis gara tokko deebi'ee hayyoota isaa mana hidhaatti habaafatu hayyoonni keenyas mana hidhaa keessa turuun qabanu kana caalaa isiniin jechuun barbaada warri dhaggeeffattanu viidiyoo kana wanti kun hamma qulqullaa'ee dhugaan isaatiif bareechee viidiyoodhaanis Abiyyis du'eera jedhamee miidiyaadhaanis gabbee dubbatamutti wanta kana waliif sheer gochuudhaan Abiyyi Ahmad yoo dhuguma du'eera ta'e du'e jedhaati ummataaf dabarsaa warri wanta kana qabatamatti harka jajjabeetti galaafatame jedhamaa jira jettanii haasa'aa jirtan yoo dhugumaan ta'eera ta'e waan gaariidha Abiyyi yoo du'es yoo jiraates Oromoo wanti inni fayyadu hin jiru irra yoo karaarra dabee Oromoon tokko ta'a akka kootitti yoo Abiyyi Ahmad akkuma jedhamaa jiru kana du'eera ta'e qeerroon amma Abiyyi Oromoodha Oromoo miti ummata baay'eetu wal qoodee jira sababa Abiyyi otuu Abiyyi yookiin namni amma aangoorra jiru kun saba biraa ta'e saba Amaaraas haa ta'u Tigraay keessaa isa dhufu Dabuub keessaa isa ta'u saba Orma ta'uu isaa dhibbaan dhibbatti mirkaneeffate ummanni keenya waliin qoodu ture har'a artiistonni keenya bakka lamatti qoodamanii jiru nama baay'eetu wal qoodee jira sababa Abiyyi afaan Oromoo dubbata ani ilma Oromooti jedha Oromoodha Abiyyi jedhee baay'een nama amanee waan jiruudhaaf ummanni keenya qoodamee jira garuu hojiinsaa waan Oromoodhaaf ta'u tokko hojjenne hayyoota Oromoo isiniif warra durii gumaa isanii baafna jedha warra hadhaa hidhaa mana keessatti waggaa tokkoof ji'a meeqa mana hidhaatti warri dararaaru kun Abiyyuma warra aangoorra jiru warri Oromootu aangoo qabatee jira naan jettanu Abiyyi Ahmad yookiin dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a dhiigaan Oromoo ta'uun garuu Oromoo naman godhu yoo Oromoodhaaf waan Oromoon barbaadu hin hojjetin kanaaf Oromoo keessaa dhalatee Oromootti isa garagalu irraa diina Oromoo ormarraa dhufee nu bulchee jennaan uummanni keenya yoo falmachuus ta'e tokko ta'ee falmatutu gaariidha jedhee yaada ibsa ejjennoo eda Dabratsiyoon baasee irratti garuu waan baay'ee namatti dhibu mootummaan biyya bulchaaru jaranatti fakkaataa faannoodhaafis warra Oromiyaa keessaa otuu nuti itti himnuu dhayxanii hin du'inaa dhayxanii hin booji'aminaa nama tokko kursiirra tursiisuudha jennee haasa'aa turre eda Dabratsiyoonis gabbahee ውጊያው አልቋል ካሁን በኋላ መታችሁ አትሞቱ አትለቁ ከፈለጋችሁም ሂዱ በፈለጋችሁበት ቦታ እዲ በርባደን ዴማ ዮ በርባደን ሰራዊቲ ኬኛ ተረከ ከነዳ ኢባድ ኢበት ኢትዮጵያ ካን ተዋቴ ጅሩ ሰራዊቲ ትግራይ የቹን harka kennadhaa hin du'ina
waggaa alqaal jedhee jala muree sarareera waan dhume kana waa'ee abiyyi du'eera jedhamu kanaan wal qabatee shakkii natti uume tarii dhuguma akkuma jedhamaa abiyyi kun du'eera moo jedheetan viidiyoo sanaan wal bira an edin dhagaye wanta kana. Tarii dhuguma akka jedhamaa kana abiyyiin galaafatanii ka'aniitiyyuu waggaa alqaal jedhanii labsii eda labsan kana hamma wanti hariin karaa qabatutti ifa baasuu dhiisanii kan jedhutu shakkii natti uume jechuudha. Mee isin abiyyi du'uun yeroo kanatti Oromoodhaaf ta'ee Itoophiyaadhaaf bu'aa qaba jettanii yoo hin yaaddan ta'e meemee koomentii jalatti naaf barreessaa. An akka kan kootitti abiyyi yookiin woboodhaan to'atamee gaafa woboon Finfinnee to'atu abiyyis qabamee hayyoonni keenya guyyaa gaafa woboon Finfinnee qabate yoo ta'e bahuu danda'u. Yoo amma otu ammallee wanti hariin dhaqamee hin tiriin jedhin abiyyiin dhuguma du'eera ta'e filannoon dheengadda gaggeeffame kan aangoorra jiru kan paarlaamaatti shuumamee jiru dheengadda ittaanaan ammas maqaan isaa maali ba'oo namichichi pirezidantii naannoo Amaaraa ture sun isatu iyyuu aangoorra jira isatu ittaanaa ta'e ammas hanga gaafa jarri keenya Finfinnee to'atanutti hangasitti nafxanyaan Ameerikaarraa Kanaadaarraa galtee Finfinnee keessa Bahardaariin keessa burraaqaatu kun warri hamma abiyyi wajjiniin jiru Amaaraa qofa. Yoo abiyyi karaarraa dabsames yoo dhibbaan dhibbatti aangoo harkarra galfattanii Finfinnee to'attanii hidhamtoota siyaasaa Oromoos ta'e hunda warra mana hidhaa jiru baasuu hin dandeenye abiyyi ajjeefamuun anaaf sirrii miti. Abiyyi yookiin qabamee uummanni irratti walii galee badiin inni hojjete hin fannisiisa fannifamuu qaba. Abiyyi Ahmad yookiin hidhaa waggaa hammanaatiin hidhamuu qaba jedhee qabamuu isaan barbaadan duusar qabamee akkuma hayyoota keenya manidhaa keessatti tugguree ofiisaatiif bakkee bokkisaaru kana dukkana dhaqee arguu qaban jedhaan. Du'uun bu'aan qabu. Du'uun tagalaaggale. Abiyyi du'uu waa tokko bu'aan buusu. Irra taa'ee adabbii isaa fixachuun naa wayyaana. Du'uurra. Dukkana sana keessatti akkuma hayyoota keenya hidhee nyaata malee ji'a meeqaaf guyyaa 40 hayyoonni keenya mana hidhaa keessatti dararaman innis mana hidhaa sana keessa seenuu qaba qilintoo qaalitti. Akkasitti yaadaan abiyyi firdii fudhachuu qaba waan Itoophiyaatti waggaa 3 kana godheef. Wanti ammas na yaaddessu maali beektu yoo amma lolli kun dhumatee jira abiyyi isaa ta'uu eenyu aangoo qabata kan jedhu na yaaddessaa jira. Humna qabnaa jettee waraana waa hundaayyuu harka ofiitii qabdi isuma ammasaa kanatti humna jabaa qabdi wayyaaneen yoo amma 4 kiiloo seentee ammas waggaa 27 bitamnee bullamoo maali kan jedhutu sammuu keessana jira. Mee isinillee yaada keessan koomentii jalatti naa ka'a. Galatoomaa gaafiin awwala dhi'atuun viidiyoo hin haasa'in isin gaafadhe naa deebisa. Galatoomaa.